Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka adda addaa kan jirtan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama loomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abboota keenyaa fi harmoota keenyaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraadhaa barachaa kan jirru. Boqonnaa kana kutaa 13ffaa kan darbeen ergaa qulqulluu Phaawulos kan lammaffaa kan ta'e gara Qorontositti kan inni erge kan jalqabaa ture kan baranne. Har'a immoo akka fedhaa fayyaa Waaqeetti sumatti dhufuudhaan kutaa 14ffaa barumsa kanaatiin ergaa qulqulluu Phaawulos gara saboota Qorontositti kan erge kan lammaffaa kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa ergaan kun qulqulluu Phaawulosiidhaaf kan sadeffaadha jechuudha. Tartiiba kitaaba qulqulluu taa'ee jiruun barachaa kan jirru kan jalqabaa gara Roomaatti kan inni erge baranneerra. Kan lammaffaa immoo gara saboota Qorontositti kan inni erge kan jalqabaa barannee har'a immoo kan sadaffaa kan ta'u ergaa isaa gara sabootuma kanaatti kan inni erge lammaffaadhaaf kan ergedha jechuudha. Egaan dursin akkuma beekamu baranne erga qulqullichi Phaawulos saboota Qorontosiif ergaa kan duraa barreessee turedha. Ergaa isaatti akkuma baranne baay'ooliin cubbuudhaan kufaniiru achi keessa jechaadha. Sababoota baay'ee keessaa tokko jechuudha. Waa'ee ejjaan kufuu saboota kanaa akkasumas seeraaf sirna malee deddeebi'uu isaanii walumaa galatti cubbuu isaan raawwachaa turaniidhaan mana qulqullummaa keessatti waa'ee dhiigaaf foon Kiristoos duukaa wal qabatee waa'ee ejjaa duukaa wal qabatee waa'ee sirna mana kiristaanaa eeguu irratti dabalatee cubbuu baay'eedhaan kufanii turanidha. Isa kanarraati akka isaan deebi'aniifidha qulqulluun Phaawulos ergaa sana jabeessee kan isaaniif barreesse jechuudha. Egaan ergaa sana ergee booda yeroowwan booda ofiisaas deemee ilaaleera. Boodas immoo barataa isaa kan ture Tiitoodhaan gara isaaniitti ergeera akkam akka isaan irra jiran ilaali kottu jechuudhaan. Innaa yeroo kana Tiitoon deemeetu saboota kana ilaalee yeroo deebi'u qulqulluu Phaawulosiin Maqedooniyaatti argataa jechuudha. Yeroo kana saboonni Qorontos baay'ooliin isaanii cubbuu isaaniirraa deebi'uudhaan dura raawwachaa kan turan isaarraa deebi'anii gaabbii galanii akka isaan tajaajilaa jiran qulqulluu Phaawulositti himaa jechuudha. Inni argaan qulqullichi Phaawulos yeroo kana dhaga'u jechuudha. Achuma Maqedooniyaa isaa jiru naannoo bara 55 fi 56 gidduutti ergaa isaa kana irra deebi'ee ergaa lammaffaa saboota Qorontosiif barreesseera. Innaa ergaan isaa kun karaa barattootaa kanneen ta'an qulqulluu Luqaasiif Tiitoo gara saboota Qorontosiif ergameeraadha. Seensa ergichaa kana fakkaata. Qulqulluun Phaawulos maaliifidha kan barreesse? Ergaa kana barreessuun maaliif barbaachise kan jedhu haa ilaallu. Asirratti kan ilaallu tokkoffaa lammaffaa kan jedhaman akka kakuu moofaa keessatti baranne sana miti jalqaba beekuu kan qabnu. Ergaawwan qulqulluu Phaawulos kan tokkoffaa kan lammaffaa kan jedhu qulqulluun Phaawulos walitti fufee barreesseennaan booda abboonni adda kutanii kan jedhu miti. Yaa'u kakuu moofaatti barachaa kan turre. Fakkeenyaaf kitaaba Saamu'eel dabarree kitaaba moototaa kan jedhu kun barreessaan kitaaba sanaa tokkuma barreesse malee lama barreessine. Boodadha abbootonni qo'annaa lafa akka ta'utti tokkoffaa Saamu'eel, lammaffaa Saamu'eel, tokkoffaa moototaa, lammaffaa moototaa jechuudhaan kan moggaasan jechuudha. Qo'annaadhaaf akka ta'utti. Barachuudhaaf akka ta'utti. Asitti garuu tokkoffaa lammaffaan eebbaan kan bulu kun qulqulloonni ofuma isaanii tokkoffaa lammaffaa si'a adda addaa waan barreessaniidhaan malee adda kutameetu miti. Lekki dursee qulqulluun Phaawulos saboota Qorontosiif tokkoffaa jalqaba barreesseefii ture.
Kan ammaa kanammoo tiitoon isaan ilaalee wanta dhufeedhaaf wanta isatti dhaga'ame ibsuudhaaf yeroo biraattidha kan inni barreesse malee yeroo tokkotti kan barreeffame miti. Innaa maaliif barreesse si'a lammaffaadhaaf kan jedhu haa ilaallu. Kaayyoowwan sadan tokko qabaa. Kan jalqabaa warreen dogongora isaanii irraa deebi'anii qalbii isaan jijjiiratan galateeffachuu fi jajjabeessuudhaaf kan jalqabaa jechuudha. Yaa'u dursinee akkuma barachaa turre akkasumas kitaabicharraa akkuma dubbisnu cubbuu baay'ee raawwachaa turaniiru. Tokko qoqqooduu wal qoqqooduu jechuudha. Ati asii dhuftee ati kana baluutu kan jedhamu jechuun ani kan Phexrosii walakkaan immoo kan Aphiloosidha. Walakkaan immoo kan Phaawulos jechuudha. Mataa isaaniitiin mana kiristaanaa tokko keessa taa'uudhaan wal qoqqoodaniiru. Innaa qoqqoodaa kana akka isaan hambisan warreen ejjaa turan ejja isaan akka isaan deebi'an. Dabalataanis immoo kan biraa hojjetan baay'ooliin deebi'anii waan ta'eef isaan kana galateeffachuudhaaf jajjabeessuudhaafidha. Yaa'u galateeffachuu jechuun akka waaqaatti galateeffachuu otoo hin taane wanta isaan raawwatan sanaaf beekamtii kennuu akkasumas immoo akka isaan itti fufan taasisuu galateeffachuu jechuudha. Beekamtii kennuu inni guddaan. Kanadhaa taane immoo gaabbii warreen hin galleef immoo akka galan gorsuudhaafidha. Yaa'u namni barumsi wangeelaas kan barbaachise namni al tokkotti wanta hin deebineedhaafidha. Amma namoonni 100 teenyeetu baranneetu barumsa waa'ee gaabbii barsiifame ta'e namoonni 2 yookiin namoonni 10 yookiin namoonni 20 50 gaabbii galuu danda'u. Garuu sirrii margiteenyaa taane kan dubbannu namoonni 100 guutummaan isaanii gaabbii galuu dhiisuu danda'u. Hin galanis. Innaa manni kiristaanaa maal gooti? Guyyumaan wangeela barsiiste jechuudha. Har'as Booris maaliif tokko inni deebii akka cimuudhaaf. Lammaffaa immoo inni hin deebiin gaabbiin kan hin jiru akka inni gaabbii galuudhaaf. Barumsa irra baratamudhaan nam tokko tarii gaabbii galuu danda'a. Booramas manni kiristaanaa kan barsiisu tokko galuu danda'a. Inni galee immoo cimee akka jiraatuudhaaf akkasidha jechuudha. Malee tokkumatti sibkatiin lallabni taasifamee hundumtuu gaabbii gala jechuu miti. Qulqulluun Phaawulos kana taasise jechuudha. Ergaasaa jalqaba haala kanaatiin bareechee gorsa kan qabuudhaaf jajjabina cimaa kan qabu barreessee ture. Sanaan mataan isaa warreen gaabbii hin galiin ni jiraatu. Kan ammas marsaa lammaffaadhaaf akka isaan gaabbii galaniidhaaf warreen galan jajjabeessuudhaaf galateeffachuudhaaf warreen hin galiin immoo akka isaan galan taasisuudhaaf jechuudha. Kan lammaffaa immoo barumsa barsiisota sobduurraa akka of eeggatanidha fedha. Barsiisonni sobduun seenuudhaan jechuudha. Barsaa turaniiru. Isa kanarraatti barumsa isaa akka isaan of eeggataniidhaaf isa kan ilaalla. Kan sadaffaa kennaan kiristaanota Yerusaalemiidhaaf funaanamuu eegale cimina akka itti fufuudhaaf akkasumas waa'ee kennaa kana barsiisuudhaafidha. Yaa'u saboota Israa'elaaf kennaan funaanamaa ture warreen naannoo san turan warreen naannoo Yerusaalem jedhanaaf rakkiin ta'e uumame waan tureef isaaniif kennaa qulqullicha Phaawulos bakkeen manneen kiristaanaa hundeesse hundumaarratti deebi'uudhaan gargaarsuutti qabsaa turenna. Isa kan akka isaan cimsanii itti fufaniidhaaf jecha waa'ee kennaa kaasee barreessee jechuudha. Walumaa galatti kaayyoon barreeffama isaa isaan kana sadan jechuu dandeenya jechuudha. Mee qabiyyee isaa immoo haa ilaallu. Ergaan kun ergaan lammaffaa Qorontos jennee gabaabinaan kan waamnu yookiin guutuun isaa immoo ergaa qulqullicha Phaawulos gara saboota Qorontositti kan erge isa lammaffaa jennee kan waamnu kun boqonnaa 13 kan qabu. Boqonnaawwan sadan kun kutaa 5tti qoonnee ilaaluu dandeenya salphisne jechuudha. Kan jalqabaa boqonnaa tokko amma afuritti kan jirudha. Tajaajila qulqulluu Phaawulosiif hiriyoota isaadha. Qulqulluun Phaawulos tajaajila akkamii akka inni tajaajilu bakka kamitti bakka baay'ee bahuudhaan akka inni tajaajilu kana hundumaatti immoo akka inni ololof hin qabnettiyyuu timkiitaachin ololof qabummaan keenya yookiin kan nuti ittiin boonnu tokko isiniin warreen sagalee waaqayyoo dhaggeeffattan jechuudhaan waa'ee tajaajila isaa keessumattuu akkasumas kanneen isa duukaa tajaajilan kaaseera. Boqonnaa 5 hanga 7tti kan argamu immoo waa'ee mana isaa isa lafarraadhaaf isa samiirraadha. Yaa'u mana walumaa gala kan keenya jechaadha. Waa'ee isa lafarraas isa samiirraa inni lafarraa yeroo gizeyaawii akkuma ta'e inni samiirraa immoo kan bara baraa waan ta'eedhaaf isatti cebuun akka barbaachisu. Yaa'u mana lafarraa kan jennu lafarraa kan keessa jiraannu kan samii immoo kan bara baraa jechuudha. Hojiiwwan kiristaanummaa jabeessuu እንግዲህ fayyitaniitu akka jedhamu miti. Amananii boodanii mataa isaa maal ta'uu danda'a? Namni fayyina sana keessaa bakkeetti bahuu ni danda'ama. Ni jira kun sirriimatti jechaadha. Innaatti iyyuu sana akka hin taaneedhaaf maal gochuudhaafidha namni kan qabu fayyina isaa jabeessee cimsee qabachuun dhimma dhuunfaa keenyaatu hunduma keenyaaf jechuudha ba'uunis. Malee bakka har'a amanteettaa kan Kiristoos taateettaa fayyiteettaa kan jedhu miti kan jedhamu fayyinaaf kun hin dubbatamu. Fayyinni kan raawwatameedhaaf kan hin raawwatamin jedhee bakka lamatti qoodamu. Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti
fannoo irratti dubbii fayyinaa raawwateedhaan fayyina keenya tokkummaa Waaqayyoof qulqullootaa kan baay'eetti nu deebiseera. Mucummaa Sillaasee dhabne nuuf deebiseera. Nurratti mo'aa kanneen turan cubbuuwwan adda addaa kana jalaatii bilisa nu baaseera. Garagaa jennu garuu kottaa hundi keessan beekaa kana booda harka maradhaa taatu mootummaan sinii banameera mootummaa Waaqayyoo gadhaa. Hin jedhamu akkas inni kun lallaba diiyaabiloosidha ba'uunet lallaba diiyaabiloos. Eenyaa namni kiristaanummaa isaaf raawwate fayyina isaaf raawwate kana maal gochuu qaba? Cimsee eeggachuu qaba. Innaa kana immoo kan cimsu maala hojiiwwan kiristaanummaatiidha. Innaa hojiiwwan gara kiristaanummaa jabeessu qulqullichi Phaawulos lallabee barsiiseera. Akkasumallee mataa ofii cimsu. Mataa hundi keenya mataa keenya cimsuu qabu. Isaanis jalqaba ergaan kun isaaniif kan barreeffame haa ta'u malee har'as kiristaanota hundumaadhaaf kan lallabamu nuuf kan lallabamuudhaan mataa ofii hundumtuu cimsuu qaba. Kan kaleessaarra har'a kanarraarra boor jennee sadarkaadhaan guddachuu of guddachuu mataa ofii cimsaa deemuu qabaachuun agarsiisa. Boqonnaa 8 kaasnee hanga 9tti immoo yaada jajjabinaa jalqabamuu tola ooltummaati. Yaa'u jalqaba kan kana jechaadha. Kiristaanota naannoo Yerusaalem Israa'el jiraataniidhaaf gargaarsa taasifamaa tureefidha. Bakka hin manneen kiristaana adda addaa funaanaa kan turedhaaf walitti qabamee yaa obbolaan dha waan taaneef jechuudha. Eessa kan jiru namni obbolaan amma ta'etti rakkina tokkotti tokko hirmaachuun rakkina isa tokkotti immoo inni kan biraa hirmaachuun wanta barbaachisuudhaaf bargit kun kana nu barsiisa. Akka guyyaa irraa miti. Eessarraa dhalatee eessa biyyi isaa kallattii kamii dhufee kan jedhamu miti. Kiristaanni kiristaana ta'uudhaaf qofa maadha obbolaanidha. Ba'uunet obbolaanidha. Naa kanaaf eenyu nu gargaaruudhaaf bargit kan jalqabaan namummaadha. Namummaadha. Namummaa caalaa immoo kiristaanummaan hin caala. Hafuuraan tokko kan ta'an hin caala. Kana bira dabarree namummaatiinis gochuu hin danda'ama. Warreen foonummaadhaan hafuuraan dhaloota hafuuraan tokko warreen ta'an bulaan immoo ergaa kanarraa maal barannaa iddoo kamittiyyuu osoo afaaniin bifaan umuriidhaan ilaalchaan osoo addan qoodin obboleessa fi obboleettiiwwan of bira dhaabbachuun akka barbaachisuudha kan nu barsiisu. Waa'ee kanaa kaaseera. Boqonnaa 10 kaasnee amma 11tti immoo waa'ee meeshaalee waraansaa warreen hafuuraadhaa fi barsiisota sobduurraa of eeggachuuti. Yaa'u meeshaalee waraansaa warreen hafuuraa jechuun namni wanta mul'atu waraana. Bakka dirree waraanatti warreen ba'an gama lamaaniinuu wal argu. Innaasaan waanuma mul'atuun wal waraanu jechuudha. Yookiin qawwee ta'uu danda'a, eeboo ta'uu danda'a, gaachana kana wal waraanu. Kan hafuurummaa garuu akkas miti kan hafuurummaa maadha. Hafuura dhugaa kan taasifamu waan ta'eedhaaf namni hafuuraan ta'ee cimee kiristaanummaadhaan cimeetu qabsooruu waraanuu akka qabu kana kaanii kaasa. Kan biraan immoo barsiisota sobduuraa of qusachuudha. Yaa'u inni dursee Kiristoos isaaniif lallabeera. Kiristoos ilma Waaqayyoodhaan lallabeeraaf deebi'anii garuu kan inni lallabee wanta biraa warreen lallabaniidhaaf maal taasiseera? Barumsa barreesseera barsiiseera jechuudha. Beetee waa'ee maali? Iyyasuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo kan inni raawwateedhaaf waa'ee isaadhaan alatti kan biraa jechuudha. Kanneen barsiisanidha. Kanneen barsiisanidha. Kiristoos siif lallabeera kan biraa kan siif barsiisan yoo jiraate isaan hin fudhatinaa jechuudhaan dhimma kanarratti bal'isee barsiiseera. Kan xumuraa immoo boqonnaa 12-14ttidha. Inni kana mul'ata inni argeedhaa fi gudunfaa ergichaati kan kaasu. Qulqulluun Phaawulos mul'ata argeera. Yaa'u mul'ata argachuun gara samiitti tolfatameera. Inni ingirii baay'ee gad of qabaadha. Qulqulluun Phaawulos dhugaa dubbachuudhaaf. Tehuut baay'ee gad of qabaa kan ta'edha. Wanta mataa isaatiin raawwaterree raawwadheera hin jedhu. Abboonni keenya isaan kanadha. Sababa kan taasifatan kana qulqulluu Phaawulosiin. Hordofanii duubaa warreen dhufan wanta baay'ee kallattii kanaa hordofanii hojjetaniiru. Wanta mataa isaanii irratti raawwate oskuudhaaf jecha abaluu nam tokko akkas godhe jechuudhaan ni barreessu tarii barumsa abbootii tokko warreen hordoftan ni beektu. Kanaafuu kallattii qulqulluu Phaawulos irraa qabatameedha. Qulqulluun Phaawulos boqonnaa 12 irratti nama tokko nan beekan ture waggaa 14 dura gara samiitti fudhatamee amma samii sadeffaatti jechuudha. Hangaa Iyyoo jechaadha samii iyyoo ergamoonni Waaqayyoo kan jedhanitti amma isaanitti deemee wanta dubbatamuudhaaf hin danda'amne argee ingirii ilaala icciitii dubbatamuu kan hin dandeenye argee dandeeyyuu nama kanaan immoo ofiyyuu hin kooru jechuudhaan of timkiitiin taasifachuudhaan immoo kaanii kaasachuudhaan mul'ata kana kan arge raasuudhaan sumadha qulqulluu Phaawulos gara samiitti kan ol fudhatame jechuudha.
kana nama biraa jechuudhaan barreesseera. Taan immoo gudunfaa ergichaati engidihi nageenya dhaamuudhaanidha kan inni gudunfu. Salphaadhumatti ergaan qulqulluu Phaawulos gara kan Qorontos kan lammaffaan kana fakkaataa jechuudha. Ergaan isaa afuraffaan gara Galaatiyaatti kan ergedha. Tartiiba jedhuudhaan isa kana kutaattaanuun qabannee dhiyaanna. Har'aa fi asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.